balbala si jala banuu fadiddi nama taate isilleen warruma biyya bulchu kana beek nama taate warra namooman qabnetti si beennan oppidiyo sare hardi barri jijjiirame jira mee waan garaa qabnu garaa qabanne mee haa gorfannu siin jedhe jira abaaruu irra gorsattu nuu dhiyaata aadaa kenna akkana nu barsiise jaarsattu gaaddisa jala nu barsiise liqimsine yaa gorsine yaa waan dandeenyutti himne akka dadhabne yaa gumii oromootti illee barreessine himne jarri kun akkana jirti yaatti dandhee himne yaa oromoo dadhabne jenne hanqinni isaan qaban osoo gumitti himin dur waajiraatti himne sirreeffadha jenna sirreeffachuu miti isin guyyuutti itti dabala baduma dabalti wasirreeffadha jedhaniin waan isaan argite daran itti hammaadha jedhaniin itti fakkaata jara kan waan isin beeku warra kan beeyta namni keessa goomin jiru jechuun namni yaad gargara qaba cufa walitti dha'uu hin dandeenye cufa walitti argite miicite lafaan dha'uu hin dandeenye jijjiiramni tun akka dhufuuf namni akka obbo Lammaa qalbii gaarii qaban gaaf argite oromootti as makaman qabsootti as dhufan afaan dansaa dubbatanii oromoo argite ofii qabatanii tiim Lammaan jedhamtu sun jaaramte beetta gaaf jalqaban hin dindayyuu beetta gaaf isaan dubbii dadansa dubbachuu jalqaban dhiiroo wanni kun ammallee duuban nu deebisuufi jenneetuma bihuma sadiidhan warri kun jabaataa dhufe qabsoo ummata dabalame warri kun abbaa qabsoo of godhuu fedha beetta yeroo tokko tokko waan si ajaa'ibu abbaa qabsoo ta'anii abbaa jijjiirama ta'anii jijjiiramni kun aarsaa nu kaffallee dhufne jedhan waan ummanni keessa darben beekanu ummanni saree taa'e haadhi reenfa ilmee ofii irra teesse guyyaa tokkotti abbaan ilmaan isaa sadii dhabe ilmaan oromoo boolla tokko keessa bakka meeqatti awwaalamte akka laafatta sin geenne duuba warra kan itti dhiyaanne hamaadha cufii jechuun hin danda'an ka keessa goomu ka hin jira ammoo ka eegi dubbiin mataan hammaatte mataan eegi mataa yoo hammaatte gaafumsa boonuma dha'uu jalqaban lammaafa gaafum dha'uu jalqaban sitti yeroo dubbiin kun garam jenne akkasiin tolaaf hin taane yaa arginen yaa dubbanni oromootti illee gaafum lammaa kaasan irraati dubbiin tun tolaaf hin deemu asitti lama fagaam muummichi ministeera kaleessa EBC OBN gubbaa taasaa keessatti lamma akka waan nu qaamni faatu deessanii kanaafuu kan ijoollee bulchuu danda'a kanaaf gara nolqootti jennee fular goomni finneedhaan hundara. Kun dubbii argitee kijibisiiti. Umrumisii kijiba keessaan baatu jarritu. Inuma kijibdi beektaa. Waanum qajeela isiin dubbatu muraasuma argita. Irri caala hojiif dubbiin isii waliin simu. Maan fedhiin isii kasana agartana. Amma beekta tun dubbii gaafi jajjabdu waan itti jirru kana. Namoonni nu dheekkamne akkana lollee argitee dallannuufillee keessi kennu gubatuufi. Bakka ummanni isii kaawwate jarri tun hin jirtu. Ummanni hedduutti abdate. Ilmaan abbaa gadaatti argitee bakka kan dhaqqabe jedhee sirbeef. Dheengadduma kana badhaasa addunyaa kana noobeelii argate jennaan Oromoon kan abbaate sirbiteef gammaddeefi. Sabni biraa sirbeef kam? Mee sabnummaan biraa hiriira ba'ee nam kanaa sirbe kam? Woo Somaalee ollaa kennaa kan taate malee. Maal abdii irraa qaban ture? Ammoo bakka uummanni isaan kaawwatin jiru. Bifi saayinsaa waatan deebiin isaan Oromoo deebisan kam? Eenyu isaan hayyoomni isaan argite ka Oromoo hayyuu Oromoo cufa caalee isaan ife bifa saayinsaa waatan deebisan. Saayinsii kami baratan? Saayinsii isaan baratanii argite bifa saayinsaa waatiin gaafii Oromoo deebisan. Gaafiin Oromoo diddibaan barbaaddu. Gaafii qajeeltu. Sabaaf sablammiin biraallee waan nu mormuu miti. Gaafii haqaati. In sodaatti in kijibdiif malee. Namni siin sodaatan gotii tarka qabedhan olii kisii bulchuu jira. Nafxanyumtaan sodaatti gaa. Nafxanyaan kadeen gadda shimalli argite nafxanya cabsinee jirra jennaani. Akkana xiyyitu tan warri amma mataan dhukkubee jira. Ijoollummaan ta'e namta nafxanya sodaattu tun. Waan dhimma Finfinnee dammaqaan kaasee jira. Nafxanya sodaatti. Wanni jala deemu cuuf nafxanya hin bootti. Waraqaa eenyummaa argachuuf woo kennu barbaadan nafxanya sodaatan. Gaafii afaan Oromoo deebisuuf eenyu sodaatan. Nafxanyuun kan sodaatti malee. Masara keessatti eenyutti isaan gorsa jira. Nafxanyuun kan sodaatti. Ganamaa galgal maanti itti naqam. Soda Oromoo itti naqan. Eenyuttis gorsa jira muummichi ministeera Oromoo kamittis gorsa jira. Sabboona kamittis gorsa jira. Ka jala jiru kami. Daaqonoota fi warra qeessotaa fi akkasumas argite Oromummaa jibban. Warra matatii fi digintii qaban sanuu. Warra Oromummaa argite Oromummaan isaanii tadhataan. Qabsoon teenya tuqtaa isaan dhukkub. Wanni qeerroo jedhan argite seexana jedhanii warra sammuu keessa qabutu warra kanatu nam kan taa'ee gorsu. Nam kan beekta nam tokkotti eenyummaa isaa beekuuf nam isa marsi laaleedhan. Nam tokko eenyu dammaqaan jechuuf namis marsa laaleedhan.
أنا اللي همزة إنه نمرسل على قب مؤمن شو يسرى إنه نمس مرسل على إنه تسقرسا تناف صدان نقب نتنان نما كان نمني مرسل ونفتنيا قافين أورومو أكن ديبينيت نفتنيا جنا ما قرقل وجهة جر دومينيت قدام جرت قوتو ما قوتو تهود أمي كوكي قبا مجر أمو نصبور أفي لما وجين أمو ريقت في فيغن قاديس توكسين سيدا وانو أم جولن تنم لما في نمني كن توكومي تجدن إيسا غرغرين باسنا جدن كجيبا واني كن أم اللي لما اللي تانن تيم لما اللي أكنت والجل ففكيسي تاني ديمون بوريسانون بليسيتي مدادو دمك أمبا دمك أكا جيشو جراني تغاري تنا غرغرو مان جدو جراشو ومتا قديسو جل قبيا يوبو بولي تيمي ويلك انفبت تيمي